fatan kan jedhus gaafanneerra. Ibsa obbo Daawud Ibsaa miidiyaaleef kennaa turan har'a addaan citu. Poolisiin mana hidhannoo guutuu seenee gaazexeessitootaas fudhatee deemee addaan kutee uummata hanga xiqqaa tokko dhaggeeffachuu dhufe jaarsolii. Beenishaangul Gumuzitti haleellaa raawwatameen namootni 12 ajjeefamuu fi kaanis qabanneerra kan isiniif dhiyeessu Anzalaalam Taaddisaati. Qopheessituun Firaafoolii Dhugaasaa turtii gaarii. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayaas Afewerqii daawwannaa hojii guyyaa 3 Itoophiyaa galaniiru. Pireezidaanti Isaayaas Itoophiyaa yoo galan buufata xiyyaaraa Jimmaatti ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin simatamaniiru. Godina Jimmaa aanaa Gommaatti bakka biqiltuun gosa bunaa diqqaalomsame kilaastariidhaan itti oomishamuu fi bu'aa gaarii argamsiisuu irratti argamu waliin daawwachuu Dr. Abiy Ahmed fuula feesbuukii isaanii irratti barreessaniiru. Dhalataan Eertiraa obbo Abdurrahman Abu Hashim jiraata Landan yoo ta'an xiinxalaa siyaasaa fi hayyuu hariiroo addunyaati. Hariiroon gaggeessitoota lameenii kan biyyaa fakkaachuu dhiise kan namoota lameenii fakkaachaa dhufeera jechuun qeequ. አገራዊ ወይም አገር አቀፍ ከመሆን ቀርቶ የሁለት ሰዎች ግንኙነት hariiroon lamaan isaanii akka biyyaa yookiin immoo idil addunyaa ta'uu hafee kan namoota lamaanii fakkaachaa dhufeera. Hariiroon akkasii nagaa kan fidu yoo ta'e rakkoo hin qabu. Garuu itti fufinsi isaa hin amansiisu. Kanaaf agarsiiftuu kan ta'u bara 1990 keessa mootummaan Eertiraa fi Wayyaaneen michummaa qabu ture. Garuu hiriyoonni lamaan yoo wal lolan gama Itoophiyaanis Eertiraanis gatii guddaa kaffalchiiseera. Kanaaf hariiroon biyyoota lamaanii namoota dhuunfaa irratti hundaa'uun gaarii miti. Daawwannaa har'aas wanta adda godhu hin jiru. ጉብኝት ብዙ ልዩ የሚያደርገው ነገር የለም። Hariiroon hooggantoota biyyoota lameenii gama dinagdeenis ta'e hawaasummaan lammiilee Eertiraaf jijjiirama fideeru qabaa laata? Obbo Abdurrahman Abu Hashim በኤርትራ በኩል የተፈራረሙት ሰላም gama Eertiraan waliigalteen nageenyaa walii mallatteessan jijjiirama poozitiivii jedhamu addatti fideen qabu. Sirnichi abbaa irree ta'uun itti fufee jira. Namichi waggoota 30 darbanitti kan hiisu hiissee kan biyyaa baasee yookiin kan ajjeefamu ajjeessee bakki isaayyuu dagatameera. ወይ እስር ቤት ናቸው ወይ ስደት ናቸው ወይ ደግሞ ሞተው ተቀብረዋል። Abiy Ahmed waldhabdee biyyoota lameenii waggoota 20 oliif ture hiikuun badhaasa Noobilii nagaa bara 2019 injifachuun isaanii ni yaadatama. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Manduuraatti kaleessa halkan haleellaa raawwatame namootni 12 ajjeefamuu hoogganaan waajjira nageenyaa naannichaa obbo Gashuu Duugaas BBC'tti himaniiru. Kaleessa halkan naannoo sa'a 7tti daa'imman dabalatee lammiilee nagaa irratti haleellaa raawwatameef sababa kan ta'e waldhabdee namoota lama gidduutti uumame ta'uu obbo Gashuun ibsaniiru. Kan lubbuun isaanii darbe namoota 12dha. Kun kan raawwatame ammoo namoota nagaa irratti. Namni haaduun miidhame ammoo wallaansa argachaa jira. Waldhabdee namoota lama gidduutti uumameen eegale. Ollaa ta'anii kan waliin jiraatanidha. Dargaggoonni sadii halkan naannoo sa'aatii 7tti mana isa tokko deemanii erga hirriibaa isa kaasanii booda meeshaa waraanaa irraa butanii cuubetiin isa waraananii achitti sagatanii fiiganii baqatan. Sana booda haati warraasaa iyyaa gadi baatee ollaa waammatte. Obboleessi isaa waamamee yeroo dhufe obboleessa isaa lafarratti dhiiguu argutti deemee olloota isaa waliin jiranitti meeshaa qabatee ba'uun firoota dargaggoota obboleessa isaa waraananiiti jechuun namoota nagaa irratti haleellaa eegale. Wanta baay'ee suukanneessaadha kan raawwatame. Hundi keenya gaddineerra. Amma namichi to'annoo jala ooleera. Jiraata bakka haleellaan kun itti raawwate kan ta'ee fi maqaan isaa akka hin ibsamne kan barbaadu namni ijaan arge tokko garuu haleellaan kun sabummaa irratti kan hundaa'edha jedha. በቦታው የተፈጸመው ከሌሊቱ ቢያንስ 5 ሰዓትና 6 ሰዓት ነው መጥተው bakka sanatti kan uumame naannoo halkan sa'aatii 5 yookiin 6dha. Kaleessa gabaa deemnee naannicha turre. Baajaajiinis ta'ee konkolaataan geejjibaa kamuun jiru. Otoo iji keenya arguu baqannee bosona keessa bulle. Amma mana tokko keessa dhokannee jirra. Bulchiinsi naannichaas ta'e qondaaltonni minda argachaa kan jiran yeroo nagaan jiru dhufanii ilaalanii deebi'u malee yeroo jeequmsaa hin jirani. Kanaaf nuti wanta goonuu hin qabnu. Gadi baana yoo jenne waan nuuf hin eeyyamamneef amma gurguramneetuma jirra. Fakkeenyaaf ani reef argaa naannoo kana nagaadhaan jiraadhaa jedhee akkamitti yaada. Amma guyyaa tokkotti namni 12 yommuu du'u maatii tokko keessaa namni 6 7 yommuu du'u maal jedhamu?
rasaasa, haaduu fi xiyyee fayyadamu. Daa'imman haaduun ajjeesaa, ga'eessota rasaasan ajjeesaa jiru. ትላልቅ የተባሉትን በጥይት ነው እየገደሉ ያሉት። Naannichatti ji'a qaammeerraa eegalee haleellawwan yeroo adda addaa raawwatamaniin lubbuun namoota hedduu darbee qabeenyis barbadaa'eera. Hoogganaan waajjira koominikeeshinii naannichaa obbo Mallasaa Bayyanaan gama isaaniin haleellaan kan ammaa isa kanaan duraa waliin kan wal qabate miti jechuun amma haalli naannichaa tasgabbaa'uu BBC'tti himaniiru. Sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti kan caqasaa jirtan oduuwwan gaggabaabseen isinitti hima. Obbo Lidatuu Ayyaaloo yakka sanadoota mootummaa cimsaa heera mootummaa faallessu qopheessuun himatamuun har'a mana murtii waliigalaa Shawaa Bahaatti addachaaf dhiyaataniiru. Obbo Lidatuun bakka abukaatonni koo argamanitti naaf haa dubbifamu jechuu isaaniin manni murtii jimaata dhufutti beellama qabeera. Israa'eloota jeewushota Itoophiyaa 2,000 ta'an gara biyya ishee akka Israa'el jeewushota Itoophiyaa 2,000 ta'an gara biyya ishee akka seenaniif eeyyamte. Namootni kunneen waggoota dheeraaf gara biyyaatti galuuf kaampii godaantotaa keessatti eegaa turaniiru. Miidhaan dinagdee akkasumas baasiin fayyaa COVID-19 Afrikaa irratti dhaqqabsiisee baraaruuf Afrikaan doolaara tiriliyoona 1.2 ishee barbaachisa jedhe IMF. Baankiin addunyaa lammiileen Afrikaa miiliyoona 43 ta'an sababa weerara kooroonaa vaayirasiin hiyyummaa guddaaf saaxilamuu danda'u jedheera. Kan itti aanutiin ayyaanonni gurguddoon ji'a fulbaanaa darbe keessa Finfinnee keessatti kabajaman masqalli Irreechi milkaa'inaan akka raawwatamuuf kanneen gumaachaniif dilbata galgala sagantaan galateeffannaa taasifamee ture. Sirna kanarratti manguddootaa fi abbootiin amantaa saganticha akka eebbaan saaqaniif waltajjii kanneen afeeraman keessaa tokko Abbaa Gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaati. Abbaan Gadaa Goobana Hoolaa waltajjii kanarratti eebbisuuf bahanis sababa carraa dhorkamaniif aariidhaan osoo hin eebbisiin waltajjiirraa bu'e jechuun BBC'tti dubbatan. Dura amantaa ortodoksii kan saaquu fi fudhate achirratti baay'ee mufadhee jira. Ilmaayyuu darbee warratee sadarkaa lammaffaa irratti illee maayikii na dhowwatanii warratanii tolii kennanii ani eebbasan kutee kan biraa eebbifnesi maalifiini abbaa biyyaatiin jennu oduma abbaa ardaa kanaa ardii kanaatu oduma jennu. Darbee warratee miti naannoo Amaaraa deemnee eebbifne, Tigraay deemnee eebbifne. Asumatti immoo ni wajjin bulla jennee yoo hammannee warrannee Oromoon jaalataadha, hammataadha, moggaafataadha jennee gara bal'inaan yoo saba kana ofitti qabnu sabni kun immoo har'allee ilaalchi isaan qaban abbootii amantaatirraa wanna eegamne wanti isaan na hojjetan maatii na dhawatanii sababii kanatti ani bu'uu danda'e magaratirra. Beekamtilleen sila nuti kennaaf ture. Abbaan ta'ee kanaa nuti kennaaf abbootii gadaatitu kennaaf malee isaan nuun kennan ture. Beekamtii sanillee uummata Oromoo bakka bu'ee warrattee dhaqee fuudhuun natti hin tolle. Sababii kanatti miidhee jira. Dhumarratti immoo bulchiinni magaala Finfinneetis dhiifama gaafatee wanti Oromiyaatis achi jiran dhiifama gaafatanii dhiifama gooneeti wanni dhiifama tarinjii qofa jedhu anillee maal godhanii taffii jedhanii mana dhiisanii booda badhaasa isaa mannoo beekamtiisaa jedhan sanillee fuudhee jira. Kan xumuraarra geenye jira. Obbo Daawud Ibsaa har'a mana jireenya isaaniitti dhimma mootummaa cimsa naannoo Oromiyaa hundeessuu jedhu irratti ibsa osoo kennanii poolisii federaalaan dhaabsifamuu isaanii BBC'tti himan. Ibsa har'aa kennaa turan irratti manguddoonni muraasa dabalataan argamuun hordofaa akka turan kan himan Obbo Daawud erga miseensonni poolisii federaalaa mooraa isaanii galanii ogeessota miidiyaa gadi baasanii manuma keessa turuu himan. Hoggansi paartichaa yeroo dhiyoon as wal qoqqooduun ibsa adda addaa baasaa turuun isaa ni yaadatama. Kanarraa ka'uun gaaffiif deebii waliin taasifne irratti gahee hojii amma irra jiran irraa eegaluun ture kan hin gaafadhe kunooti. Wantoota adda baasuu qabu keessaa akka paartii keessanitti hayyuu duree abaa'uu ta'uu taatanii akka hojjetaa turtan hin beekaa. Yeroo dhiyoon as garuu yaadota garaa garaatu dhaga'amaa ture waan ta'eef hayyuu durummaa irraatii ka'aniirus kan jedhamu ibsi kennamaa ture. Gahee hojii keessanii isinirraa dhaga'ee itti fufa jechuudha. Dureedha amma wanni namni sadeef afur waan seeraadha waan ufiifuu qoree naamusaaf to'annoo ibsan kenniinaaf ta'edhanii didanii ibsa kennanii. Tole har'a sagantaan isin qabdan ture
namoota waliin marii akka taasisaa turtaniin dhagahe dhimmi kun maalirratti kan xiyyeeffate ture sagantaa akkamii ture kan gaggeessaa turtan? Namoota mariisisuudhaaf miti ibsa dhiyoo kennine itti fufinsaan ibsi kennamuu qaba. Uummataaf caalaatti bal'inaan ibsa kennuu qabna. Waan kanatti nu geessee fi waan hedduu seera keessattii fi waan ce'umsaa keessatti waan xumuramuu qabu obsaan sana xumurachuu tattaafanne irraa haa ta'uuti. Mootummaan dirqama ce'umsaa fudhatee ce'umsa sana gaggeessuu dadhabee booda immoo siyaasaadhaaf jecha kooviditti dhimma ba'ee filannoo dabarsee sun immoo yeroo akka mootummaattuu qabu xumuree heeraan akka mootummaatti hin jiru fulbaana 30 tura. Isa kanaaf mootummaa ce'umsaa waan ni jenne ibsa tokko hin gadda kennine har'a ibsa lammaffaa caalaatti ibsa bal'aa kennuu ota jirru gaazexeessitootaaf poolisiin mana hidhannoo guutuun seenee gaazexeessitootaas fudhatee deemee addaan kutee uummata hanga xiqqaa tokko dhaggeeffachuu dhufe jaarsolii isaan kalallee shororkeessee maqaa galmeeffateera. Maal gochuuf akka deemu nuun galu waan godhatiin jiranii akkasumatti wal dura dhaabbatamee jira jechuudha. Isiniin wanti gaafatame har'a ni jira ibsa kana maaliif kennitu kan jedhu wal qabatee wanti isinitti himame maaltu ture humni kun yeroo ol gale? Gaazexeessitoota as keessaa baasaa akka jedhu jechuudha walumaa gala. Namni as keessa jirus akka bahu jedhanii tursanii maqaan galmeeffanneedhanii ka galmeeffatan kana maal akka godhan hin beeknu. Mana fuuldura immoo fuul armid makiinaa 4-5 arma dhaabbatee jira. Maal barbaadanii isaantu beeku. Poolisoota warra kamidha? Poolisii federaalaati. Hayyee isin isaa waliin dubbii taasistan yookaan isin waliin addatti wanti haasa'an hin jiru? Annaatu gaafatee tokkoffaa mirga maaliin mana koo keessaa qawwee guutuudhaan seentanii waraqaa mana murtii qabda. Hin qabu ajajameeni namichi ajaje sin waraqaa sii kenneera naa kennita. Naan kennine waraqaa maqaa sanaa kennita hin beeku ajajimannaa kenname walirraa. Kanaa jedhee warra kana baastu malee warra gaazexeessaa ta'anii warra dargaggoo ta'anii isaan kaan immoo galmeessituu hunda achi yaasii kanuma kana fa'aa wal qunnamuu isaanii nu godhe jechuudha. Hayyee namni hidhame jira namoota hirmaachuu dhufan keessaa? As keessaa gaazexeessitoota baasaniiru. Gaazexeessitoota jedhanii immoo miseensotuma keenya ofumaa gaazexeessitoota miti asuma dhufanii malee miseensa adda bilisummaa Oromooti. Saaba warra hojjetanidha. Baatan maleedhaanii baasaniiru eessa geessanii ergasii baasan. Tole isin amma mana jireenyaa keessan keessaa bahuu yookaan socho'uu ni dandeessu moo haala akkamii irratti argamtu? Maalli agasichi adda baafannaa ibsaa kutaniiru akkuma waliigala kominikeeshinii fi wanni kutuu fakkaataa ilaalla gaafasichi adda baafannaa bahuu fi galuu nama nu dhorkuu fi dhiisuu namoonni warri jaarsoliin dhufanii asuma keessa jiru ilaalla. Dhimma kanarratti koomishinii poolisii federaalaaf bilbilee hin arganne. Dubbii himaan koomishinii poolisii federaalaa Itoophiyaa obbo Jeelaan Abdii ammoo qaamaan odeeffannicha waajjira keenyaa fudhachuu dandeessu jedhaniiru. Kanaaf deebii koomishinii poolisii federaalaa akka arganneen kan isin biraatiin geenyu ta'a. Osoon xumuriin dura oduu tokkoon isinitti hima Taanzaaniyaatti abidda saafaa tulluu guddicha Afrikaa Kilimaanjaroo irratti qabate dhaamsuuf miseensonni abbaa taayitaa paarkiiwwan biyyaalessaa Taanzaaniyaa fi jiraattotni naannichaa carraaqaa jiru. Carraaqqiin isaanii garuu bubbee hamaa fi qilleensa gogaa amma naannicha jiruun danqamaa abiddichis bal'achaa jira. Sagantaa keenya har'aa asuma irratti goolamneeti kan jirru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qopheessituun sagantichaaf Raafoolii Dhugaasaa turte kan isiniif dhiyeesse immoo Anzalaalam Taaddisaan ture. Odeeffannoon dabalata marsariitii keenya ka BBC Afaan Oromoo irratti argachuu ni dandeessu. Boru walitti deebina halkan gaarii.